seenaa Xoobiitiin akkuma ilaalaa ooltan Xoobiin garraamummaa gara laafummaa qaba. Gara laafummaa isaa keessatti biyya sabni itti dhume biyya namni itti du'e namni gaafa garmalee dhumu ofii isaatii qofaasaa reeffa namaa nama hamma kana waan yoon dadhabe hamma humna kootii akka sagalee Waaqayyoo jedhutti biyyoorraa dhuftee biyyootti deebita jedhee awwaaluun qaba jedhee namoota dhuman sana awwaalaa oolee hawaalee fixuu dadhabee dhumarratti gaafa gaggabu lafa onaa keessatti dhaqee muka qilintoo yookaan mukaatiin itti har'a maqaatti moddaallee waamnu guddaan galee muka jala ciise. Yeroo inni iddoo sana ciisu allaattonni mukicharraa ija isaa irratti asii gadi yeroo qoshaashaa buusan yookaan udaan irra buusan agartuun isaa hin jaamee jedha. Allaattota kana kan itti abboome eenyudha? Seexana isa mucaa namaa fixe sanadha. Egaa gidi isaa yeroo jaamu gara biyyaatti erga deebi'e mucaa tokkicha malee homaan qabu ture. Mucaa isaa tokkicha kanaan akkas jedhe, yaa mucaa koo maaloo imaanaa badaraan biyya ormaatti gate akka dhaqxee naaf hedduufi nama dhaqii barbaadadhuu jedhe. Haati akkas jette, tokkittiin silatiidhaan argadhe akkamittan biyya ormaatti immoo dabarsee ergaa. Lakki ati jikeen argu mucaan koo na jalaa miidhama, dhalli koo na jalaa miidhama hin erguu jette. Yeroo kan dhaqee nama argate namni inni argate immoo ergamaa Waaqayyoo Ruufaa'eltu nama ta'e mul'ate. Galannoo fudhannee